bashatti fide falan tuttukin kaf bashitaan haallee kanatti fide isinidha. Waaqayyo hoo biyya kanatti jira unaan jedhe biyya kana har'a miti ganaa hoggaa dheera jiraadha. Bara dheera jiraadha. Yoommoo du'i biyya kana reeffa keetii gala jedhe immoo anaa miti Hacaaluun hin du'e. Kan kanatti fide isin warra Dubaay. Kino ganni sobdee ibamti sobdee maal jetti ani malleen uummanni Oromoo naa guure ammallee taanaan borullee taanaan dachaa dirribiidhaan Waaqayyoon oolmaa keessa naa kaffalu. Mallaqni isin naa guutan sinittan hima mallaqa naa guurramellee. Mallaqni ani jetiyyaan arge. Mallaqni natti kenname. Idanii dhufanii lakkaanii kan natti kenname sinittan hima. Isas waan asin obsa tokkoomtu hin jiru. Ani waan uummata kiyya obsa tokkoomtu hin jiru. Warroonni maqaa kiyyaan daldaltanis warroonni maqaa kiyyaan haasoftanis Waaqayyoon karaa Rabbiisitti isin barbaadu hunda keessaniifu. Kinooti. Kunnoo inni kuni kanan nuti miti kun. Gatii sirratti kinooti. Uffugee minatti ergatiin abboo. Kinooti. Laalaa sirriitti hundi keessaniyyuu. Ani Ingiliffa dubbisuu hin danda'u. Dubbifadhaa warra dubbisuu dandeessan. Egaa hin baranne baay'ee biidha. Ingiliffa dubbisuu hin danda'u. Ana hin danda'u Oromiffatiyya malee waan baramaa hin danda'u kinooti. Sini mul'ata? Mul'atu. Iskiriinshoot godhadhatanii dubbifachuu dandeessan. Chaappaa maatamni hospitaala irraa rukute. Maallaqni irratti hafe kinooti ilaalaa. Bakka kanatti osoo itti mul'ate ta'e kinoo. Mul'ata akka mul'atutti akkasinitti agarsiisu mul'ata naan ja'a. Maaliin gwaariin mul'atu kaman godha. Amma mul'ata? Kuni chaappaadha. Hin mul'ata miti chaappichi isinitti mul'ata. As gadi koottatu immoo as koottaa dubbifadha. Mul'ata? Hin mul'ata Oromoo? Bakkeen kun isinitti mul'atu? Inni kun kanan kaffaleedha. Inni kun immoo kanarratti hafu. Argitanii bakka kan gajjallaas. Argitanii? 7,637 irratti hafe. Enooti 7,637 kanarratti hafe. Isa kana immoo qarrameen beenduudha. Enooti firmaa kiyyallee isinitti agarsiisa ba'a. Asis kana koota warri Arabiffa dubbifachuu dandeessan immoo Ndoom ijoolleen nama Arabiffa dubbifachuu dandeessan sirriitti dubbifadhaa. Keessan immoo isiniifin erga warroonni naa ergi jechuu dandeessan. Inni kun firmaa kiyya, inni kun paaspoorta kiyya, inni kun lakkoofsa kiyya. Makanaatu induu Waaqayyo fayyaa ona kennu hojjedheen kaffala. Biyyi kun waan das nama jiru haga qabdu kaffalee haga dhabde immoo hojjedhu kaffali jedha malee du'i jedhee murteen du'aa namatti hin laattamu. Kanarra hin jiraa jechuudha. Kun hunduuyyuu kunoo waraqatawwan kooti. Kuni hospitaala jammara duraa itti yaallamaa ture. Kuni karaan ittiin maallaqa kaffalee kanarratti hafe. Inni kun immoo kan hospitaala Riiverinaa xaafame. Maqaan doktoraatiin beekamaa asirra jira. Doktoricha irratti naa barraa'e jechuudha. Isini mul'ata? Firiitarii kanatu mul'isni baay'ee kanooti. Ifa amsa isinitti agarsiisu laata? Inni kun kan doktorichatti naa barreeffamedha. Argitanii jirtu? Maqaa doktorichaa dubbifachuu dandeessan kennu. Hospitaalatti naa barraa'es dubbifachuu dandeessan. Waraqata kaleessa si kennamu. Inni kun kanaadha. Isa kana immoo kana soo nagaafachuu barbaadan inni kun immoo kanan ittiin qoricha bitachaa jiru amma sana ittiin bitachaa jiru dura sanan ittiin bitachaa ture inni kun kinooti. Har'as isaana bitadhee dhufe kinoo. Kini na maleen jiraadhu qoricha maleen jiraadhu kaanaan bitadhaa haga gaafa guyyaan koo gahutti kanan kiniin ittiin bitadhu kanaadha. Inni kun immoo hospitaala kaleessa deemee guyyaa beellama kiyyaati Waaqayyo naa kadhaa keessi koo sodaadhee kanaan jedhee viidiyoo hojjedhee singaa du'aa naa godhaa siniin jedhee hospitaala san deemee kanan naa laattame. Maaliif beellamaan na deebistanii? Leesh beellamaan na deebistanii? Maalinni kan koo leesh beellamaan deddeebi'aa jira noo hukumni nan dhiisaan jiru jennaan hukumni kee dafamee atamtamaan kan amaliyyee ta'uu miti jedhanii kinoo guyyaan isin isaanitti naa barreessan as laalaa. Guyyaa 23 ji'a dhufu kana 23 amma ji'uma kanatti jetti seennu kana 23 isa kanaadha. Gaafii biraa waliin irraa qabdan hoo jiraatan immoo naa gaafadhaa gaafii keessan hundaafuu deebii qabaa. Maallaqni uummanni Oromoo naa guuree
Maallaqa Itoophiyaa 160 naa guurame. 160 maallaqa Itoophiyaa 160 naa guurame akkaawuntii maatii koo irratti galee jira jechuudha. Birrii biyya kanaa immoo warroonni manatti dhufanii na gaafatan warroota naa kennanii dhala. Argitanii jirtan gaafa faazii gaafaan dhufanii viidiyoo waraabanii natti kennan maallaqa biyya kanaa 3,500 harkatti naa kennan. Waan tokko kan soba tokko hin qabne, kan itti dabala tokko hin qabne, kan irraa hir'isa tokko hin qabne. Walumaa galatti garuu warroonni manatti dhufanii na gaafatan jiran, saahiboonni kiyya manatti dhufanii kan na gaafatan jiranii. Egaa isaanis hoo himuun barbaachise moo nan himaa. Walumaa galatti maallaqni uummanni Oromoo guure kanaadha. Ulfaadha. Waaqayyoon dachaa diribiidhaan siniif haa deebisu. Galatoomaa. Sababa kiyyaanis waan namatti eeggamtan tokko hin jiru. Sababa kiyyaanis waan nama abaartan tokko hin jiru. Ani dhibamee ija keessan fuullee dhaabbadhe malee jaaladhee miti nan ija keessan fuullee dhaabbadhe. Sinitti mee jira kun akkaawuntiin maatii koo irratti kan gale maallaqa Itoophiyaa 180 gale. 180 gale. Maallaqa Itoophiyaa 180 gale. Isaanis immoo risiitii fidee isinii dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Waan soba tokko hin qabne. Maallaqa biyya kanaa immoo kana walitti naa guurame gammeeffaanti kan walitti naa kennan hagasan. Gurreen gaafa tokko birrii 4 naa kenne, gaafa tokkos birrii 6 mannaa birrii 6 kennee. Gaafa tokko birrii 6, gaafa tokko birrii 4 irratti kenneera gurreen. Warroota ijoollee mana maadaamii irra deemee hannaa fuudhe jechuudha. Maallaqni harka gogee kana harka gogee ulfaadha. Waaqayyoon siniif haa kennu. Warra na abaareefis, warra na eebbiseefis eebbi keessan natti haa maxxanu. Haadha xiyyaaf na hamaaru, saba kootiif na hamaaru. Warroonni na abaaranis egaa Waaqayyo hundumaaf akka hojii isaa rabbii ija fuula fuullee siniin dhaabiin siniin jaa. Kanaan siniin jedha uummata koo. Warroonni gaafii qabdan hoo jiraattan seenaa gaafii keessan nan deebisaa isiniin jechuu barbaada. Akkasii uummata koo. Ani sinitti himu dhugaa jala sararee sinitti himee qoricha ganniidhaaf summii laatanii ganniidhaaf maal laatanii isa waan hin jirre naasaa namni summii naa laatee tokkos hin jiru. Namni summii naa laatee tokkos hin jiru. Ani kan na dhibe rabbiidha. Garuu summii caalu uummata biyya kana keessa jiru. Summii caalu nama biyya kana keessa jiru. Kan jireenya namaa tasuma barbaanne summii caalu uummata as keessa jiru. Nam fayya gaafa fayyamuu takka keessa hin dubbatu. Rabbiin ammallee naa fayyisu. Oo guyyaan kiyya keessa qalli ballee hundi nama tokkodha. Nama tokkodha. Egalee akkas gaafii qabdan hoo jiraate na gaafadhaa siniif hin deebisu. Hunda keessaniifuu waan barbaadan na gaafadhaa. Waan sinitti gaafii ta'e waa'een kiyya nama gaafii sinii ta'e na gaafadhaa siniif hin deebisa. Siniif hin deebisa. Achitti fayyaatu uummata Oromoo fuullee na dhaabe. Isin galee fayyaatu isin fuullee na dhaabe. Rabbuyyuu uummata kana fuullee nama dhaabe. Rabbi uummata Oromoo fuullee nama dhaabe. Uummata namaa kennee deebi'ee nama keessaa diddigsu. Hagan fayyee dhufeetu ibsa isinii godhutti naa eegaa illee naan eeguu naa eeguu diddanii adda baabaayi na dhaabdan eeguu. Akka waan maallaqa miileen akka meeqa namaa guuree jechuudha. Inni kunis ulfaadha. Saba kiyya waan taataniif. Uummata koo waan taataniif. Kanas ulfaadha. Kan kana namaaf hin gooneef iyyuu baay'ee jira. Baay'ee namaan goonetu nama keessaa barree diddigsa. Isin galee ani ammas taanaan borus taanaan humna kootii oloo ta'ee ani nama mana maadaamii galee hojjetachuu danda'u. Manni maadaamii anaaf haaraa miti. Manni maadaamii soofee hoo hafee immoo ani haadha abbaa qaba. Uummata koo ani maatii kiyyatti galee jiraachuus nama danda'u. Isin galee nama biyya kiyyas galee jiraachuu danda'u. Malee rabbuu akkas nama hin taasisne yaabbu. Namni galuu barbaadan jirta namni tokkummaa jala jirta galuu barbaadde si samoonni kan gaafii qabu waan ta'eef galtee gaafii na gaafachuu dandeessa waan barbaadde si deebisuu danda'a. Uummanni Oromoo narraa gaafii qabu hoo jiraate si deebisuu danda'a rakkoon tokko hin jiru. Siifin deebisa gaafii narraa qabdan. Kan kanarraa hafe warroonni maqaa kiyyaan abaarramtan warroonni maqaa kiyyaan arrabsamtan maqaan hin taane finii bahee hattuu jedhamtan ulfaadha. Waaqayyoon lubbuuti yoo jiraachise oolmaa keessan hin dagadhu. Naman hagam biyya lafaa kanarra jiru, ifan hagam biyya kana keessa jiru, oolmaa nama lamaa deebisee kan kaffalee kan fidhee jira. Lubbuuti yoo jiraadhe immoo oolmaa keessan nan deebisa. Kan kanarraa hafe jecha hamaallee hin dubbatina. Namni summiis naalaatiin jiru. Na dhibe rabbiidha malee namni summiis naalaatiin jiru. Anna dhibe garuu sinu.
Ansoo kan qabne sinuma na dhibe. Sinuma dhibe. Budaan na nyaatan. Gaafa irreecha budaan na nyaatan. Malee namni summiin haalaate hin jiru. Ganiidha summii laatan hojjetan immoo Oromoo hunda summiin haalaate jechuudha. Malee namni summiin haalaate hin jiru. Maallaqni ani irraa nyaadhes kinoo kana maallaqa kanas deebisuu jettan aliyoos haras inni hin deebisaa. Maallaqa Itoophiyaa hamma kanaa kennitan maallaqa Dubaay hamma kanaa kennitan. Kanammoo iyyuu rakkoon hin jiru. Deebisaa isa hojjettan ani isiniif hin deebisa uummata koo. Ani kana isinirraa fedhu garaa qulqulluudhaan. Akkanaan Oromooti jechuufa jaalladhutti garaa qulqulluun na jaallattanii na eebbisaa malee maallaqni homa tokko miti. Galee maallaqa caalaan nama qabaan rabbii haa galatu qaba dhugaa waaqa jira. Rabbiin nama naa kennee jira. Naa kennee jira. An jireenya kiyya fedhu baay'ee jira biyya kana keessa. Nama baay'ee jira jireenya kiyya fedhu. Akkanaan hojjedhee jijjiirama kan fedhu nama baay'eedha. Akkuma ani argaa kiyya na jibbu jirutu akkanaan immoo hojjedhee jijjiirame isaaf jiraadhu barbaadu nama baay'ee jira. Ni galee akkasii mee namoota gaafii qabannaan galchaa. Sin agarsiisee miiree Oromootiya. Waraqaa kiyyas ni agarsiisee mi kanaafini waa'ee kiyyaa namaa dubbataa na eegaa. Naaf obsaa hagam fayyee dhufutti naaf obsaa. Waa'ee waan jiru hundayyuu ibsa siniif hin godhaa. Waan jiru hundayyuu anuu sinitti himaa. Waan siniif gaafii ta'es immoo na gaafachuu dandeessanii kana siniin jechaa ture sun akka guyyaa kana naa eeggattanii kan. Sinii galee uummata koo akka guyyaa kana naa eeggattanii kan. Akkanarraa hafee garuma qulqulluu keessanii na eebbisaa eebba. Nama kan jiraachisu eebba. Malee maallaqa miti. Eebbadha kan nama jiraachisu. Garaa qulqulluu keessanii na eebbisaa. Sharrii daba yaadaa ol ta'in. Sinii galee akkasii namni gaafii qabdu nama jiraattan galaa marrakiin keessa nama. Siniin koosummeessa. Ani immoo ganaa Dubaay keessa jiraadha baay'ee eebba. Biyyi sun akkana qortetti ganaan biyya tana keessa jiraadha. Lubbuun hin qoramne lubbuuyyuu miti. Qormaanni gaariidha. Waaqayyoos nama jaalatu qora. Ganaan immoo ani as keessa jiraadhee isin agarsiisa. Warroota diina hiyyataa kan naannoo kiyya jirtan. Diina biraan qaban, diinuma ilmaan Oromoo qaban, ilmaan Oromoo asii keessatti diina natti ta'e. Keessa'uu namootuma naannoo kiyya jiran. Namoota fagoo miti bara. Oromoo fagoo jirtu miti. Oromuma naannoo asii jirtu, anuma naannoo asii jirtu. Kanuma ana beektu, baha kiyya, gala kiyya beektu. Ilmaan bulbul. Nan fayyamuu nan of akkanatti nafa seenaa. Namni akka himamee hin du'u ko. Namni akka himamee hin du'u. Hin fayya namni. Nan fayyaan. Nan fayyaan ayyaan abbaa kiyyaa ayyaan haadha kiyya na bukkeera. Ani akka keessan daban beeku sharriin beeku ani. Fillafiitii kiyya malee. Dhala Oromootti miti ani eenyumattuu sharrii yaadeen beeku. Isin hanga nama galgala sharriin mataa keessan tuuru. Qinqinaammota. Hawaasa akka namaaf hin goone fan jechishii sagaltama jechuudha. Hoon nyaadhes immoo maallaqa saba kiyyaa nyaadhe maal haadha keessan sin galche. Hoon nyaadhe maaltu dhibe? Oromoo irraa nyaadhe isaa? Miliyoona miti miliyoona lamaa miti miliyoona 10 irraa nyaadhe uummata kiyya irraa nyaadhe. Uummata kootu naa kennu. Waa nama biraa dhaqee nyaadhe saba biraati irraa nyaadhe diina irraa nyaadhe uummata koo irraa nyaadhe. Oromoo tiyyaa bara ani rakkadhee bara ani bara akkasii jira bara. Bara yaa Oromoo tiyyaa rakkoo kana keessan jira rakkoo kana keessa na baasa waan hundee uummanni kiyya kanaa olu naa godha. Maal haadha keessantu isin dhibeesse? Ani Dubaay warra qinqinii. Maaltu isin dhibeesse? Soba dhibamte. Maalii dhibamte? Dhibe rabbiin qinqinii biyyan jira isinitti taabuusu gooftaan. Qinqinii biyyan jira. Bakakkaa biyyan jira isinitti taabuusu takkaa keessaniin. Of beektan isin immoo hin hundi keessan of beektan nama baay'een haasa'u gaafan baay'ee haasa'u jira ishee. Gaafa baay'ee haasa'u jira. Nan haasa'amaa hiniisu dhiisinaan hin jeeyaa. Hiniisu maa? Natti roorrisanii bar hiniisu bar. Hiniisu waa. Amma hin boo'ee. Ijjiti jallee goggoddeetta. Ammaan achi hin boo'an isin agarsiisa irraa abadhee isin agarsiisa malee ammaan achi hin boo'u. Hin boo'u guyyaan biyya geessee immoo dubbinaa jedhu maal haadha ishee. Maali hundi anaa miti guutamee qabdu anaa miti kinoo maal ilmi Oromoo morma ciibsamee gorraamaa jira.